Akkaataa giiftii Imo, TikTok, YouTube fi Facebook itti bitachuu dandeessan salphumatti sim kaardii keessan fayyadamtanii sim kaardii harkaa qabdan qofaan akkamitti biyya kamittuu bitachuu dandeessan. Akkasumallee namoonni sim kaardiin keessan giiftii isiniif bituu dide karaa salphaa ta'een akkamitti akka itti sirreeffachuu dandeessan viidiyoo kana keessaa ni argattu. Ani Oxygenidha. Oromaan irraa baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama. Gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatina. Amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'aa. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale giiftii kamiyyuu abbaa barbaanneef akkamitti binnee kennuu dandeenya. Sim kaardii giiftii nuuf bituu didellee akkamitti akka sirreeffachuu dandeenya amma isin argisiisa. Kanaaf pilaastorii keenya keessan seenna yeroo tokkoo fi pilaastoriin isa kana yeroo tokkoof asirra seenna jechuudha. Sim kaardii keenya dirqama pilaastorii walirratti connect godhachuu qabnaa jechuudha. Kana booda pilaastoriin haala kana yeroo isiniif bane bakka profaayilaa keessan kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Kana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti gadi buutanii payments and subscription bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda ammallee haala kanaan isinii dhufa. Payment managed ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Ani duraan waan walirratti connect godheef gubbaa kanarratti haala kanaan naaf fide sim kaardiin keessan haala kanaan gubbaa kanarratti isiniif ba'uu qabdi jechuudha. Duraan dursee asirratti walirratti connect godhuu qabdanii jechuudha. Asirratti yoo gadi buunu maqaa sim kaardii keenyaa kan walirratti connect hin ta'in kan as keessa jiru haala kanaan asirratti nu argisiisa jechuudha. Amma asirratti add godii nuun jedha jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti hunne add goonaa jechuudha. Kana kan isiniif hin baafne sim kaardiin keessan isa kana kan asirratti isiniif hin baafne jechuudha. Asirratti gadi buutanii more payment settings ka jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Email bilbila keessan keessa jiru wal qabsiiftu jechuudha. Email isin filachiisa yeroo takka yeroo isin irratti cuqaastan password isin gaafata. Password email keessanii itti guutanii kallattimaan wal qabsiisuu ni dandeessa. San booda ofiin asirratti isiniif baa jechuudha sim kaardiin keessan. Tole anamma isuma kanaan wal qabsiisuuf deema. Asirratti add STC ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof irratti kilik godha. STC jechuun maqaa sim kaardii kiyyaatti jechuudha. Ijoolleen Saudii ni beeku. Yeroo tokkoof irratti kilik godheen jira. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa. Enable bakka jettu tana yeroo tokkoof kilik goonee enable goona. Sana booda kallattimaan bakka reefutti isin deebisa. Maqaa sim kaardii keessanii haala kanaan gubbarratti isiniif deebisa. Sim kaardii keessan amma booda ulaagaa isaa guuttate TikTok fi waan barbaadan kamirrattuu giiftii bituu ni dandeessu jechuudha. Giiftii immoo akkamitti bitachuu dandeenya akkasumallee akkamitti waliif kennuu dandeenya ka jedhullee isin argisiisa. Imo keenya keessan seenna yeroo tokkoof. Sana booda Imoon haala kanaan nuuf banama. Bakka profaayila keenya kanarratti yeroo tokkoof kilik goona. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Suuta jettanii ol harkistu. Asirratti suuta jettanii gadi buutanii firee diamondis ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Isuma tokkoof irra jiru kana my diamondis ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii ammallee gara fuulduraa deemtu. Xiyyi fuuldura isaa jira jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Amma asirratti Imo akka itti bitachuu dandeessan giiftii jechuudha. Bakkuma wanta akka saxalaa jirtu tana amma zeerootu keessa jira jechuudha. Wanni tokko keessa hin jirtu giiftii keessaan qabu jechuudha. Bakkuma kanarratti bakkuma zeeroo jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii bitachuuf deemnaa jechuudha. Sana booda kallattimaan jechuudha gara giiftii Imootti nu geessa jechuudha. Kuni giiftii Imooti jechuudha. Yoo bitachuu barbaadan jechuudha. Nama fakkeenyaaf isuma tokkoffarra jiru kanan bitachuu yoo barbaade recharge bakka jedhu kana inni cuqaasaa jechuudha. Sana booda kallattimaan jechuudha haala kanaan fuula kana qabatee naa dhufa jechuudha. Asirratti sim kaardii isin walirratti reefu connect gootanii san haala kanaan isin fida gatii isin itti bituu deemtanillee haala kanaan isin argisa. Asirratti gadi buutanii jechuudha. Top buy bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan jechuudha. Dhuma irratti barreeffama samaawii fakkaatu keessa jiru kana jechuudha. Kan gadii kanarratti kilik gootu jechuudha. Kunoo isa kanarratti jechuudha. Hordoftoota kiyya yeroo tokkoof kilikiin godha jechuudha. Sana booda fingerprint bilbilli keessa yoo qabaate yookaan qulfii fuula bilbila keessanii ni banattu jechuudha. Qulfii isin gaafata. Sana booda haala kanaan payment successful nuun jedhee jira jechuudha. Amma guutummaan guutuutu bitannee jirraa jechuudha. Amma akka ajaa'ibatti bitanne jechuudha hordoftoota kiyya. Isa kana yoo gubbarraa gadi harkifnee ilaalle jechuudha. Qarshiin keenya bitamee keessa nu jira yookaan daayimandiin keenya bitamee keessa nu jira. Giiftiin amma nu bitanne bilbila keenya mataa gubbaa yoo gadi haxoonnu jechuudha ni argannaa jechuudha. Kunoo kan amma reefu tana zeeroorra jiru suni haala kanaan daayimandiin keessa nu jira jechuudha. Isinillee haala kanaan bitachuu ni dandeessan. Amma boodaan abbaa barbaadaniif yeroo namni laayivii jiru Imo irratti kennuuf ni dandeessu jechuudha.
hundaa eega xumurre haala kamiin giftii tiktaak irratti namaaf kennuu dandeenya sim kaardii keenyarraa namoota liif irra jiru haala kana yeroo jala dhuftan jechuudha asirratti giftis bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda haala kanaan isinii dhufa giftii dabalataa yoo bitachuu barbaadan asirratti gadi buutanii bakkuma kooyinni jiru kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastan yookaan asirratti giftis bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa gatii waliin haala kanaan isinii fida kan barbaadan irra cuqaastanii jechuudha kooyina ni bitattu jechuudha sana booda gara giftiitti deebiftanii waliif kennuu ni dandeessanii jechuudha mee nama akkamitti bitee namaaf akka kennu walumaan ilaalla nafaana bu'a giftis bakka jedhu irratti eega cuqaastanii haala kanaan isinii dhufa giftii yoo qabaatu baattan kan biraa dabalataan bitadhaa nuun jedha select recharge amount nuun jedha jechuudha kanaafuu jala kanatti gadi buunee go bakka jettu tana ni cuqaasnaa jechuudha go bakka jettu cuqaasne sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa kooyina tokko jechuudha haala isin itti bitachuu dandeessan jechuudha anamma isuma kanan bita continue ka jedhuun kana jala kanatti ni argattu yeroo tokkoof ni cuqaasta sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa yoo sarraafaa qabaattan yookaan kaardii qabaattan kireeditii kaardii yoo qabaattan kan gubbaa sanarra cuqaaftan sim kaardii bilbilaa yoo taate add sim kaardii bakka jedhu kanarratti yookaan moobaayil bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha isa gidduu kanarratti mallattoo moobaayilaa irra jirtu anama sim kaardii irraan bituu deema waan ta'eef sim kaardii kanarratti cuqaasaa jechuudha isa gidduu kanarratti add jedhee maqaa sim kaardii keessanii haala kanaan jechuudha isiniif kahaa jechuudha yeroo tokkoof irratti kilikiin godhaa jechuudha sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa amma qophaa'ee jira gatii nu binnulleen kunu asitti hangana nuun jedha enable bakka jettu tana qofa cuqaasuudha sana booda haala kanaan nu dhufa step isa macarrashaa taap baay bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha kunu amma asirratti maqaa sim kaardii keenya haala kanaan nuuf kahaa jechuudha dhuma irra gadi buune taap baay bakka jedhu kana ni cuqaafna haala kanaan payment successful nuun jedhee jira jechuudha amma guutummaan guututu bitannee jirra jechuudha kooyina haala kanaan jechuudha karaa salphaa ta'een bitannee jira kooyinii keenyalleen haala kanaan gubbarratti jechuudha total coin jedhee haala kanaan nu dhufaa jechuudha kan dabalatallee yoo bitatu barbaadan jala kanatti jechuudha gatii waliin haala kanaan tarreessee jechuudha jalatti nuu fidaa jechuudha isin kan barbaadan irra cuqaastanii bitachuu ni dandeessu jechuudha mi'a nama tokko ammallee itti dabalee haa bituu jechuudha hordoftoota kiyyaa yeroo irratti cuqaasnu haala kanaan nu dhufaa jechuudha sim kaardii keenya maqaa sim kaardii keenyatti fi gatii inni itti bitamu waliin haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufaa jechuudha jala kanatti gadi buunee taap baay bakka jedhu kanarratti yeroo nu cuqaasne haala kanaan nu dhufaa finger pirentii yookaan ashaaraa quba keenya bilbila keenya irra ni keenya qulfii qabaate sana booda kallattimaan payment successful nuun jedhaa jechuudha bitamee jira jechuudha ammallee dabalataan jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha karaa salphaa ta'een kunu amma kooyina 13 nuuf tahee jira jechuudha haala kanaan guutummaan guututtu bitattanii abbaa barbaadaniif giftii kennuu ni dandeessu jechuudha egaan hordoftoota kiyya kabajamoo barumsa irra isiniif qabadee dhufilleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisu akka warraa barattanillee abdiin qaba marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eegatu murtanii keessa ba'uu duwwaa osoo hin taane chaanaal Oromoon subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumallee viidiyoon dabalataa nama hunda dura akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like bakka jettu tuquu hin dagatina akkasumallee bakka isiniif hin galin komentii jalatti nuuf barreessaa viidiyoon keenya akka namoota baay'ee bira ga'uuf share gochuu hin dagatina isiniin egaa barumsi keenya kallattii adda addaatiin akka isiniif tamsa'aa jiru ni beektu jechuudha kanaafuu warreen gara peejii Oxygen Media Network jalaan hordofaa jirtanilleen barumsi keenya parsantaa 15 qofaatu isin qaqqaba bal'ina barumsa keenya argatuuf peejii keenya jala gadi seentanii watch now bakka jedhu cuqaastanii kallattimaan gara chaanaala Oromoon dhuftanii bal'ina YouTube irratti barumsa keenya argatanii bilaasha baratuu ni dandeessuun isiniin jedha akkasumallee warreen peejii keenya faaraa taatanillee follow godhaatii maatii keenyatti dabalama achirrattillee barumsa isin fayyadu waan nama hundaa'u gargaaru isiniif hin gadhiisa achillee nu hordofuu hin dagatina gara TikTok Oromoonillee follow gootanii maatii keenyatti dabalamtanii nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon irraaf qabadde sumarratti xumurama barnoota itti aanu namoonni deebinutti turtii gaarii qabaadhaa